hayyee akkam jirtan nageenni badhaadhaa ajaja babaaroo ka'ee fafayyoo maayamaati isin nagaa dhimma ammaan tanaa waraqaa tokko ka Facebook irra deemu irratti waraqaa fakkaafaa barreesse jedhamee deemu tokko jira isarratti ibsa gabaabaa wayii kennuu fedha wanni akka seensaatitti wannan himuu fedhu tokko ani biyyatti jaarmaa KFO keessa ture bara 2010 miseensa ta'e gaafasii filannoo 2010 yookaan akka lakkoofsa Itoophiyaa 2002 ture irratti hirmaadhee ture bakka bu'aa ta'ee naannoo itti dhaladhetti paarlaamaa fi dorgomee ture filannoon suniin saamamee yeroo sanitti zen 2013 ammoo biyya alaa dhufe jechuudha. So akka eega biyya alaa dhufeen duubatti akka biyya sanitti KFO waliin wanni gochuun hojjechuu hin danda'amu ture. Then biyya alaa kanatti akka gurmuu deeggarsaatitti akka ijaaramnu ta'e jechuudha. Ijaaramuu fi socho'ee jechuudha. 2013 aga biyya alaa dhufe irraa kaasee yeroo gabaabaa booda sirritti argitee KFO'n cimuu qaba jedheeti waan abdadhuuf KFO akka cimuu waan dandeenyu duuchiin gargaaruu sagalee isaaniif ta'uu resourceillee akka argatan yeroo hoggantoonni KFO biyya alaa kana dhufanu isaaniif qopheessuun isaaniif campaign goone akka ummati gargaaru gochaa turre jechuudha. Yaada KFO'n qabatee jiru non violent movement sochii karaa nagayaa akkasumallee gaafii Oromoo Itoophiyaa keessatti deebisuu Itoophiyaa irratti abbaa ta'uu qaba ka jedhu jala muree irra deddeebi'ee falmee jechuudha. Yeroo kun hin ta'uu Itoophiyaadha karaan kun nun baasuu yeroo jedhameen atta duulamullee dura dhaabadhee falmaa ture kun beekamaadha jechuudha. KFO'n biyya alaa keessatti dhageettiyyuu ka argate eegumaan biyya alaa kana dhufe waan ifijajuuti miti kun dhugaa jirtu. KFO ka deeggareef immoo waan naannummaadhaan yookaan dhaaba naannoo kiyyatti ijaarame ta'ee naannummaan amantii yookaan waan biraatiin adoon ta'in Oromoon jaarmiyaa siyaasaa cimaa qabaachuu qaba jedhee waan itti amanuuf akka inni cimu irratti hojjetee ture jechuudha. Jaarmiyaan cimaan nu barbaachisa. Ka siyaasa haa ta'uu, ka siivikii haa ta'uu, ka mirga namoomaa haa ta'uu bifa kamiinuu jaarmiyaaleen institushiniin jajjabaan waan nu barbaachisuuf institushinii jajjabaa mirga Oromootiif falmuu fi hin barbaachisa. Ka Oromoo qajeelchu, ka Oromoo karaa kennu, ka Oromoo kallattiitti argisiisu jaarmiyaa jajjabatti nu barbaachisa. Ijaaramuun baay'ee barbaachisa qabsaa'uuf keessattuu haala yeroo san ture ukkaamsaa TPLF isan jalaa ba'uuf wanni kun baay'ee nu barbaachisa jedhee waan amaneef akkasin nu jaari jedhee namni nu gaafatee miti. Hoggantoota KFO nan gaafanne ofumaan ka'umsa kiyyaa waan kana godhaa ture jechuudha. Ijaaree sochoosaa ture yeroo hedduu 2014 kaasee almost yeroo baay'ee yeroo Dr. Mararaa waliin campaign goone irra 2014 magaalota 10 ol biyya alaa kana walgahii goone deeggarsa argisiisne irra 2015 obbo Baqqalaa Nagaa dhufee isaan waliin illee akkasuma magaalota hedduu state hedduu irratti campaign korri godhamee akka gaarii deeggarsa argatanii turanii 2015 akkasuma booda obbo Baqqalaa Garbaa dhufee isaan illee simannee biyya alaa kana socho'anii jiranii 2016 ammallee Dr. Mararaan deebi'ee dhufee ture yeroo sanitti akka gaariitti sochoonee jechuudha. Yeroo sanitti waajjirallee banannee turre jechuudha. 2016 Minnesota irra waajjira banannee akka gaarii uummata mobilize goonee turre. Uummata akka gaarii ijaarree sochoosaa turre. KFO uummata biyyaa saniif ijaarsa KFO ka biyya jiruuf humna ta'uu akka ta'utti. Wanni kuni gara jaarmiyaa tokkocha oofanii aangoodha irratti baasuu adoo hin taane sochii kamuu yookaan immoo qabsoo kamuu waan ijaarame wayiitti hoggana kallattii argisiisa waan hogganu barbaachisa. Sochii Oromoo yeroo san godhu hoggansi hin barbaachisa waan ta'eef gargaaraa turree jirra jechuudha. Ammaan tana garuu amma maalti deemaa jira gara jedhutti hin deebi'a. Bara 2000 fi eegii 2018 as eegii hoggantoonni KFO hidhaarraa bahanii as yeroo lama asitti yeroo obbo Baqqalaa Garbaa dhufe kora goonee fi turre Dr. Mararaan dhufe waggaa ardhaa naannoo waggaa ardhaa kora goonee fi turre jechuudha.
Ani hoggansa gurmuu alaarraa aduu Dr. Mararaan faan dhufinuu dhiisee jira. Garuu Dr. Mararaan Ameerikaa dhufetti kora goonee fi maal jennee geeggessinee jechuudha. Wanni ta'e maali? Ammaan tana wanni deemaa jiru maali? Ammaan tana deemaa jiru duula shaneeti. Shaneettu narra duulaa jira. Wanni narra duulaniif immoo warri baddaa keessa deemu sun ilmaan namaarratti dhiibbaa hamaa geessisaa jiran hin barbaachisu. Galaa Oromoo walirra duuluun hin barbaachisu. Ilaalcha keessan mul'ata keessan himadhaati uummanni haa isin filuu malee qawweedhaan wanni argamu hin jiru. Uummati bilisa nu baasa isin hin jedhaalle hin jiru. Eenyurraa bilisa baastan? Ka qabatelleen ilmaan Oromooti. Ilmaan Oromoo yoo dandeettiin qabne ta'e dandeettiin qabanu isaan caalaa isin hojjechuu dandeenya. Sababa kanaaf jettanii uummata amansiifattanii sagaleedhaan malee wal fixuun hin barbaachisu ka jedhu kun ejjannoo kiyya yeroo adda addaatti itti deemee jira. Gama kaafaa olleen immoo wanni na bira dhaqqabaa ture waliin hojjetu jalqabneerraa irraa dhaabadhu ittiin dubbatinii irratti hin duulinii ka jedhu yeroo garaagaraa na dhaqqabee jira jechuudha. An kana fudhachuu hin dandeenye. Wanni an fudhachuu hin dandeenyeef sababa hedduu jira. Sababi hedduun an kana fudhachuu hin dandeenyeef keessaa tokko jarri kun nama ukkaamsitee nama hiiti. Bosona keessa nama baay'eedha. Nama baay'ee ukkaamsanii hidhuu nama isaan hin deeggarre waan kenna waan badaa dubbate nama jedhan yookaan ammoo bulchaa gandaa haa ta'u caasuma OPDO jedhanii nami ukkaamsanii amma ijoolleen baddaatuun ukkaamsitee hiitu kun Oromootu nama biraatii miti yookiin Gujii yookiin Booranaa yookiin namootuma achi jira. Namoota hidhan kana garii ijjeessanii garii amma injiinera tokko dhiyoo kana ila keessaa baasanii jiran. Maqaa warraa waliin ammoo sagantaatti aanu irratti hin dhiisu kana maaniif yennaan namoonni kun nama saba biraatii miti kasaan ijjeessaa jiru. Kasaan fixaa jiru. Dureeyyiin biyya sanatti hin galtu. Naannoo Gujii Booranaa nami qabeenya qabu hunduu baqatee hawaasaa fi Finfinnee jira maantanatti. Kanaafuu diinagdeen hin jiru, uummati qotatee hin danda'u, bocatee hin danda'u, waan takka hojjetee hin danda'u. Dhimma kanarratti cadhisuu waan hin dandeenyeef takka akka duula kana ta'e waan beektanuun torbaanuma lamaan dura nageessaan du'ee jira. Aksidentii argateeti makiinni isaa caccabeeti du'ee jedhanii maxxansaa turan. Torbaanuma lamaan dura nageessaan du'ee jedhanii sun hojjetuu dinnaan immoo torbaan lama eegatanii ammoo xaaliyaa KFO jedhanii maxxansan. Xaaliyaa kana KFO barreessimu KFO'n hin barreessine hin beeku. Garuu gabaabumatti wanni jiru maali? Mallaqi nyaatame tokkochillee hin jiru jechuudha. Wanni an jala sararee jala muree isin himuu danda'u mallaqi nyaatame tokkochi hin jiru. KFO'n gurmuun deeggarsa KFO ka biyya ala baay'ee nuti wiingii KFO'ti damee KFO'ti miti gurmuu ifi danda'e nam profit biyya kana galmaa'e ka bulchiinsa mataa kennaa qabnu garuu kaayoon dhaabanneef jaarmiyaa san deeggarraa waan dandeenyeen isaan bira dhaabannaa isaaniif sagalee ta'ina jennee dhaabanne malee nu damee isaaniitiin illee miti jechuudha. Kanaafuu tokkoffaa achirraa sitti nu ajajuu hin danda'anu takkasanii kalammeessu ammoo gurmuun kun ijaarsa fi qabaa nama mallaqa qabu qabaa nama hoogganaa qabaa damee hundaa qaba jechuudha. Caasaa fi dandee qaba akkaataa caasaa saniitiin bahaa gala mallaqe. Ala kanatti waajjira qabna turree baasii waajiraa fi waajjira ji'atti 500 baasnaa waajjiraa fi kaffalaa turree jechuudha. Firaa manaa 500 kaffalaa turree waajjira san ji'a 24 fi waggaa 2 qabannee turree jechuudha. Amma cufnee jirra. Ji'a 24tti waajjira saniifuu baasiin bahee 12,000. Baasiin garagaraa ammoo waan arganneerra akkaatuma wanni isaatiin warra biyyaafis isaanis deeggarree jirra. Hojii adda addaa ittiin hojjannee jirra. Kun gabaasi guutaan qabnaa sanii fi ergameellee jira. Yoo barbaachisaa ta'e ammoo uummataa ka ifa godhuu dandeenyu jechuudha. Yoo isaan waan kana nutti barreesse kana ka jedhan ta'e uummataa ifa godhuu dandeenya jechuudha. Gabaabumatti wanni jiru maali beesee nyaatamte takkaan hin jiru. Nu beesee namaa nyaannu dhiisi. Beesee uummatarraa guurre nyaannu dhiisi. Yeroo keenya itti wareegne lubbuu teennallee itti wareegne saba kana qabsaawaa ture. Durillee ammallee waan muyoo as keessa yaa'ee kijiba oofaa kan adoon ta'in dhugaadhaan yoo duuneen lahaa duunu jennee if kennine godhaa turre ammallee saba kanaaf hin goona. Kijiba akkanaa kana wanni duuba deebinu hin jiru. Kun kijiba dhara goddu akka gurmuu saniitiin wanni guurame hojiirra oolee jira gabaasi godhamee jira. Wanni beeseen takkattiin gama cadduu ka keessa badde hin jiru yoo akka gurmuu saniiti akka dhuunfaatti wanni natti kenname hin jiru. Akka dhuunfaatti nageessaaf jedhamee wanni kenname hin jiru. Gurmuu saniif godhamee gurmuun sun immoo kabaasii kiraa manaatiif baasee ka warraa erge
gabaasa firraa godhee jira waan ta'eef wanni kun kijiba jechuudha gabaabumatti tun dhara wanni kana ammoo isaanuu wanni gugurdaa isaanuu wanni isaanii sadarkaa isaaniitu waan gabbuusu ta'eef waan akkana godhuun irraan turre jedhu barbaada. Gabaabumatti wanni jiru kana kijiba waan ammoo hafee fi waan kana fakkaatuuf waan bal'inna barbaachisu immoo bal'innaan waan itti deebinu ta'ena waan akkana kana warri waan kana rifattanii dhugaa seetanii wanni jettanillee wanni kun kijiba yoo dhugaa ta'e haa dubbatanuti yoo dubbatan fuuldura walitti dubbanna jechuudha beesee takka takkaan waa wanni jedhe garuu maqaballeessii deemeef immoo maqaballeessiin irratti deemeef seeraan hin gaafadha jechuudha yoo isaan nutti jedhe ka jedhanu ta'eeti maqaballeessiidhaan difeemashiiniidhaan ka himadhu ta'uu hin dhiisu jechuudha. Kanuma gabaabaan horaa bulaa ulfaadha wayyooma hagam akka socho'aa turre ammoo ummati kun hin beeka jechuudha. Hagam akka maqaa dhaaba KFO International Support Groupidhaan qabsoo ummataa yeroo sanitti kallattii kenninee fi hagam akka ibsa torbantu yeroo lama fa yeroo sadi fa ibsa baasaa waan taateewwan yeroo onte irratti kallattii wanni ta'uu qabu kana jennee argisiisaa akka turre hin beektan. Kana sirriitti ummata hojjetaa turre horaa bulaa ulfaadha wayyooma nagatti.